الحمد لله ربي قالني كت يا الله نوكني تدين الإسلام أمنتي هندر رجالا ربي توقوت نوفكني قوت نوف تاسي سليما رب ما تنوف جالتي نبدا سي إسلام ما الحمد لله ربي قالني كت يا الله نوكني تدين الإسلام أمنتي هندر رجالا ربي توقوت نوفكني قوت نوف تاسي سنعما رب ما تنوف جالتي نبدا سي إسلام ما رب ما تنوف جالتي نبدا سي إسلام ما وانو في جالة ربين نوفكني دين الإسلامي بدا سنمون أرغتين نعمة فوق النعم سفارسين يا الله فارون كيتي يا رحماني عدد نجوم السماء وعدد كل كوني عدد نجوم السماء وعدد كل كوني جالتين وفكن ربين إسلام ما فايا ديني داندي ديري راكجلا داندي محمد أميني إرقما ربي نفرقي يا إمام الأنبياء داندي ساني ريو دمني وامل كوني والله داندي ساني ريو دمني وامل كوني والله إسلامو من داندي دوغا إفادا أجي كل سيرا موتي آلاماتي قرآني نو اتنبلو وسو كيسا دوبا كنان قرآن ربي فدني دنيا في آخرتيس والله سلام الكوني دنيا في آخرتيس والله سلام الكوني قرآني كنو أججو أخلاقا غاري هندتي أديم ساكين كل دان هدتو دا نبيتي وفي رسول الله أسوة حسنة هدنون غاري نقمنو نبي محمد أميني هدنون غاري نقمنو نبي محمد أميني صلى الله عليه وسلم الحمد لله ربي قالني كت يا الله نوكني تدين الإسلام أمنتي هندر رجالا ربي توقوت نوفكني قوت نوف تاسي سليما رب ما تنوف جالتي نبدا سي إسلام ما الحمد لله ربي قالني كت يا الله نوكني تدين الإسلام أمنتي هندر رجالا ربي توقوت نوفكني قوت نوف تاسي سنعما رب ما تنوف جالتي نبدا سي إسلام ما رب ما تنوف جالتي نبدا سي إسلام ما ربي كنا نو أجاجي أكنا بيجل ديمنو أجاجا ربي برسوله نتكا أدان بافنو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كلام موتي علما سبحانه جل تعالى كلام موتي علما سبحانه جل تعالى نمني إرغان كوسي غاي قلبي دامين هردوفي وان بيكون دركمتو كساوا وليهم نافي دغاو قفالي ميتي قلبي فادو يا إخواني فايدة هدوسي كبا يو إلالت فكراداني فايدة هدوسي كبا يو إلالت فكراداني نمني ربي تيامني واحدو دركما كبا دركما لسني كيسا سيفي ما كان كيسا جبا وأفور الراسي فيما اتباع البوك علابا وردفوك وفعلمتي وجداني سقرسيسي ققباب سيتين سيفيما نياكي نفانا بوسي ققباب سيتين سيفيما نياكي نفانا بوسي تقفا وبرتودا برنوتا جمالينين إسلام ما برنوتتي نواما برا إخواني أمنتي ذاتم بكون نمني واهم برتني جرينيا هيكا إنكمني تاتي جيريني إساني
jireenya hiika hin qabne taate jireenyi isaanii barnoota keessaa hangafni rabbii beekuudha jalqabni nabiyyi Muhammad amiin beekuudha erga rahmaanii amantii dhugaa beekuudha diina islaam ragaadhaani kana beeku yaa ikwaanii daliila qulqulluudhaani namni yoo kana hin beeyne dukkana jiruun isaanii namni yoo kana hin beeyne dukkana jiruun isaanii lammaffaan dirqama ta'u nama waa beeku irratti waan baraate beeku sanii hiikuudha baraa hojiitti waan hojjaannus rabbiif jecha ibtigaa wajillaahi dalagaa teenna ikhlaasa yaa rabbii keessa nuuf kaa'e dalagaa teenna ikhlaasa yaa rabbii keessa nuuf kaa'e sadaffaan dirqama ta'u nama waa barate irratti waan ofiif hojitti hiikee dabarsuu ilma namaati kennama rabbiin siif kennee barsiisuu fi daawaadhaanii ol qabnee lallabuudhaa fi himuudhaa siccitiidhaanii ol qabnee lallabuudhaa fi himuudhaa siccitiidhaanii afraffaan dirqama ta'u nama daawaa geessu irratti mokkortii wayii yoo dhufte sabaruudha achirratti namni daawaadhaaf yoo bahee rakkootu faana imala sabareetiin jajjabaate diddiriirsuudha risaalaa sabareetiin jajjabaate diddiriirsuudha risaalaa alhamdulillahi rabbii galanni keeti yaa Allah nu kennite diina islaam amantii hundarra caalaa rabbitu guutee nuuf kennee guutuu nuuf taasise ni'maa rabbumaatu nuuf jaalatee nu badhaase islaamummaa alhamdulillahi rabbii galanni keeti yaa Allah nu kennite diina islaam amantii hundarra caalaa rabbitu guutee nuuf kennee guutuu nuuf taasise ni'maa rabbumaatu nuuf jaalatee nu badhaase islaamummaa rabbumaatu nuuf jaalatee nu badhaase islaamummaa adeemsa kanaan as gahee islaamummaa yaa ikwaanii ulaagaa kanneen guuttachuun barbaachisaadha akkaanii keessattuu daa'imman keenyaaf asfallaagiinoo akkaanii yoo isin kanaan faayamtaan isin hordofa ummanni yoo isin kanaan faayamtaan isin hordofa ummanni islaamummaan teenya faayaa kan caaluu faaya hundumaa amantii rabbiin jaalate irrattuume ilmaan namaa irratti nu jiraachise kan nu taasise muslimaa hundeenumaa ilmaan namaa islaamummaa irratti uumame amantiiwwan biraa hunduu guyyaa keessa kan argame amantiiwwan biraa hunduu guyyaa keessa kan argame gaaf dhalaatu ilmi namaa hundi isaatu islaamaa amantiin dhaloota isaa guyyaa keessa jijjiiramaa nu ammoo hin jijjiiramne gannu dhaabe rabbiin kenna alhamdulillahi jenne galata galchaatiin teenna alhamdulillahi jenne galata galchaatiin teenna najjinaa karaa babbanne hordofuu turreelee shayxaan nutiisime yaa rabbii koo nu milkeessime atummaan faanateen nagannu dhaabii amantii islaamaa irratti jiraataa jirra khaatimaas nu tolche ati irratti jiraataa jirra khaatimaas nu tolche ati waasitti madda rabbii koo himannaa kun nageessi ulamaa islaamaa hundaa isaaniitu na milkeessi dukkanaa shirkiidhaa keessa kan ummata ifa baase keessattuu imaaman keenya yaa rabbii meenuu jabeessi keessattuu imaaman keenya yaa rabbii meenuu jabeessi sheeka koo kan alif jedhee qur'aanaa keenya barsiise
gaafa'an waa takkam beeyne qur'aanaa na qaraasise dukkana wallaalaa keessa kan ifaatti ol na baase ijatootan homaan garree akka waa gartu taasise ijatootan homaan garree akka waa gartu taasise. Alhamdulillahi rabbi galanni keeti ya Allah nu kennite diin al-islaam amantii hundarra caalaa rabbitu guutee nuuf kenne guutuu nuuf taasise ni'maa rabbumaatu nuuf jaalate nu badhaase islaamummaa. Alhamdulillahi rabbi galanni keeti ya Allah nu kennite diin al-islaam amantii hundarra caalaa rabbitu guutee nuuf kenne guutuu nuuf taasise ni'maa rabbumaatu nuuf jaalate nu badhaase islaamummaa rabbumaatu nuuf jaalate nu badhaase islaamummaa. Waa isaan qofaallee miti alimmaan nu barsiisanii yaa Allah nu sirra kenne shuyuuka hunda isaanii hadiisaa tokkollee ta'uu warra waa nuuf dabarsanii ilmi isaanii tan barakaa taasisii mootii alamaa ikilaasaa keessa kaayii fi itti milkeessi qiyaamaa ikilaasaa keessa kaayii fi itti milkeessi qiyaamaa. Dandeettii dubbii afranuu isaantu nu gonfachiise akka nu waa dhageenyuu fi waa dubbaannu nu taasise akka nu waa barreessine waa dubbisnu nu qopheesse jazaa isaanii nu dandeenye hin deebiifnu rahmaaniyaa duniyaa fi akhirattis nu milkeessi rabbii kiyyaa duniyaa fi akhirattis nu milkeessi rabbii kiyyaa. Nu hardhaaf xumuranneerra nu gargaare rabbiin kenna yoo jechaan isin miinellee nu dhiisaa boleewwan kenna nu nama waa dogongoruu jechaan isin miidhu mallaa dhiifamaa isin gaafannaa awfii nuuf godha la'allaa dhiifamaa isin gaafannaa awfii nuuf godha la'allaa. As-salaatu was-salaamu alayka shaafi'a al-ummaa آلي في صحابة ساني وأتباعه الكرماء وعلى كل المسلمين أردفتو تنبيكنا إلى قرب يوم القيام نوتيسي يا إلهنا إلى قرب يوم القيام نوتيسي يا إلهنا. والسلام عليكم نجاك سنفترا وانتنو إسنقافنو دعاي دانو غرغرا يو إلهي نبلا في سي والأرقين ددبني إدماتين غفا يارقلين دلقا غاري وليني إدماتين غفا يارقلين دلقا غاري وليني. الحمد لله ربي فارنكيت إلهنا kan guyyaa kanaan nu geette nu tursiifte umrii kenna guyyaan har'a guyyaa eebbaa markaza daaru tawhiidii markaza barnoota diinii daandii nabi muhammadii. alhamdulillahi rabbii faaruun keeti ilaahana kan guyyaa kanaan nu geette nu tursiifte umrii kenna guyyaan har'a guyyaa eebbaa markaza daaru tawhiidii markaza barnoota diinii daandii nabi muhammadii markaza barnoota diinii daandii nabi muhammadii.